Sahih Bukhari na giga dakika tokkoshi. Sahih Bukhari shantamii tokko soddomii afur. Okay. Amma bante. Amma bal'ate. Amma banan. Okay, mul'ata ram. Ni mul'ata amma mul'ata. Amma dubbisi. Okay, Sahih Bukhari shantamii tokko soddomii afur. Hayyee amma ti dubbisi sirriitti. Okay. Sahih Bukhari shantamii tokko soddomii tokko narrative Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old. Mulata ramiti? Ela. Dubbisi achi dubbisi. Fiti achi fiti. Aisha that the Prophet married her when she was 6 years old and he consummate is married when she's 9 years old. Gaho gaja afuudheedha. Gaho gaja ni kaida teje kazi dubbadu. Ni kaida teje. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا أتشي سيتي وقا سقالت نفسي سينين جتو. Aisha that the Prophet married. Again, koi. Please wait me. Married her when she was 6 years old. Maal jechuudha? Are you understanding English bana? Married jechuun amma haga ambee kunu sitti madageeffadhu gaa'ila jechuudha waan biraati miti. Gaa'illi kan godhame waggaa jahaatti. Kanatti seene ammoo waggaa sagalitti jechuu jirti mi? Waggaa sagalitti na bira ga'ee jechuu jirti. Waggaa jahaatti fuudheedha. Karameellaatti kenneen galchinatti fakkaata. Ishi kan biraatti karameella ka jedhu adada dubbii takka dubbattu ragaa sirraa barbaadaa deema hin rakkatta. Amma ka biraa baasuu dhiisi kana maal jettam? Kanarra dubbatu daddafi. Kuno si baase ka ishi waggaa jahaatti fuudhetinedha. Kuno viidiyoo baase agarsiise miti married her when she was. Miti wanni haasa'u waan gaa'ilaati. Gaa'illi kan raawwatame waggaa jahaatti kan itti seenan ammoo yookaan ka bira gahan waggaa sagalitti jedha. Kanaami? Kan bira gahanii amma baase. Amma tu dubbisteen kaanee gurbaa ammootan dubbisteen kaanee ati. Okay, si dubbisa waggaa jahadha maaliif maal mormitaa ammoo saboo mul'atu. Waa si gaafadhaayyee amma waa si gaafadha taraa kiyyaan. Kheer tanumaa dubbattuufi waggaa sagalitti hayyee amma wamaa rakkoon qabu. Amma Aishaan guyyaa waggaa sagalitti jedhi dubbadhu akkas. Famaa Ingiliffaan dubbise. Waggaa jahadha. Wannaani dubbisirra deebiiti. Waggaa si dubbiseera. Waggaa jaha jedha. Ingiliffaan beektuun jedha. Dubbisirra deebi. Nikaa jedha bar waggaa inni raawwatan waggaa jahaatti. Waggaa sagalitti dubbismee irra deebiiti. Dubbisirra deebi. Maareediin ni kaadha. Kaayyoon irra isaanii maal jechuun gaa'ila jechuudha. What do you mean go marry? Gaa'ila jechuudha afaan Oromooti. By in English tell me. Don't speak afaan Oromoo. Kan bira deesi waan kana Oromoo kana dhufirra deesi waan kana tarahaata kana kan ni ufirra deesi. Ada kana nama fayyaduuti. Dubbatu amma dadhabbii illi kan raawwatame. Yes, Google irra barreesse. Amma ka waggaa sadii fidaani. Ka waggaa sadii fidaani gadamma. Please be silent, million. Be silent. I speak with Awel. You can speak English, but why you say? Gurba, afaan Oromoo dubbatamoo. Afaan Oromoo dubbatamoo baata. Yes, I can. I talk with Awel. I don't speak with you. Please be silent. Talk by Oromic, okay. No, what the meaning of is married? Can you explain for me, Awel? You think this is English? Oh, you're English. Please, what the meaning of married?
tanni xixiqqoo akkana tansilaanin deema beeka garuu kun waan nama saalfachiisu gurba xixiqqoo akkana tansilaanin deema haasawa laakiin tunni waan nama saalfachiisu waan xixiqqoodha gurbaan wayi kan siin jedhani afaan oromootti deebime ama xiqqoo siin tochuufta namni ijoollee hedduu si saalfachiisu warra ingiliffii jira warra akka faranjiitu haasa'u jira Abu di kote, wal to